Tentu jiru, tubuh. Me akkas jedhan faan dhagaa. Jireenyi lafaa laaf du'aa baay'isee natti ulfaate. Natti ulfaate rakkinumadha. Mudata yeroo baay'ee kanaaf fedheeni. Mee namoota akkas himatanii fi taayee deebii maalii qabdaati? Kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti hin darba. Kuni somaa miti hin darba. Rakkina wal fakkaataa namoonni qabanis na mudatu. Kanuma rakkinni koo kana kan fakkaatu jira kan jedhu rakkina akkasii namoota himatantu. Kan koosoo gaaffiin koo kanuma barrii koo maaliif gaddaanuma. Tole egaa rakkinuma wal fakkaataa himate warra kanaanoo taayee deebii qabdaa warra kanaaf. Kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti hin darba. Deebiin kee waluma fakkaata hin darba kunis jechaa jirta. Kan itti toles immoo jiru mee rakkinuma duwwaa yoo ta'e deebiin kee natti tole naa mijateeraa namoonni akkasii na mudatu wal tokko tokko. Warri kun naa mijate natti tolee namoonni akkasii na mudatu. Taayee warra kanaafoo deebii maal qabdi? Kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti hin darba, kuni sumaa miti. Tole naan galle gabaansa innis hin darbaa jettee deebiin kee irra deddeebi'ame maaliif himeen darba kanatti jettuuf? Argeera waan baay'een darbeetu, arki gooftaan atiisiseetu, kuni sumaa miti hin darba. Akkas taanaan deebiin kee gahaadha jechuudha argiteetta taanaan. Namoota tokko tokkoof gaaffii dhuunfaa dhiyeessuu barbaadan achi warra fagaatan irraa jalqabu wayyaamaniire. Achi fagoo Ameerikaa fa'aa warra jiran Abbabeen narraa fagaateera xiqqoo ishee Abbabee irraan jalqaba. Utuu dubbannu Abbabee haalli qilleensaa naannoo biyya sanaatti bartee akkam? Qorraatti. Rakkisaadhuma gaa dubbiin cabbii waan godhan hin jiru. Qorranatti dhaamotaa meegaa namoota deemuuf karoora qaban waanuma jiran natti fakkaatu. Mee Eliyaas Gamulaa irraa jalqabu. Eliyaas Gamulaa hin qorra jechaadha. Mee deemuudhaaf karoora qabdaati hin deemtaa gara biyya bakkee kana. Nan deemaa jedha abdii kutadhaa waan godhan hin qabu. Tole egaa hin deemtaa erga deemtee mee deebitee gara dhufuudhaaf yaada qabda moo achumatti hafte? Dhugaama kun gadde dhugaa Eliyaasiin jaalladha baay'een waan gadde waan hin godhu qabu garuu mee namoonni deemuuf karoora qaban kan biraan jiru laata gurmeessa mee deemuudhaaf fedha qabdaati fedhi kee akkam? Jalaa dhuman egaa waan godhu qabu mee deemtee jennu gaa mee hin deemte mee deebitee nu millachuudhaaf gara duddubaatti deebitee yaada qabdaa? Milladhu. Dhugaadha abdii kutadhaa waan tokko waan godhu namoota abdii kutatan baay'een argeen waan godhu qabnu haalli kun namoota baay'ee isaan dhibuutu jira fuula dura kana argaan jira bilise baay'ee waan si dhibe natti fakkaata. Nama ajaa'ibsiisa jechuun waan fedha qabdu natti fakkaatu ati deemuu fi karoora hin qabdu waan isaa. Egaa isheen waan deemtu natti abdiin ulaalteetti gaa qumti ishee eebbisu. Yeroo darbeen waan baay'ee taajjabaa ture waan isin ajaa'ibu taaksii keessa bakkee keessa iddoon dhaqu hundumaatti rakkina wayituu uumameedhaan anis tiiviimarraan argee ISCC waan jedhamu waan akkasii tokko argeen namuma fuula fa'itti waa uffatee deemu nama baqatu waan arge karaa marra anumtuu na mudateera. Hundumti keenya waan nutti dhaga'amaa ture jira namoonni gaddine namoonni boonyees jirra waan garaa garaa fiilii gochaa turre. Bilisati yeroo sana maaltu sitti dhaga'ame yeroo sana keessi? Dhugaadha nama baay'ee lolee. Atoo mee waa'ee sana irratti haala yeroo sana uumame irratti waan jettu qabdaa Paawulee waan dubbattu qabdaa kana irratti? Maal jedheen dubbadha jedha waan sitti ulfaate natti fakkaata waan sammuu kee ol ta'e maal waan isa? Tole egaa garuu sodaa miti wantichumatu nama dhiphisaaf malee nun sodaannu miti waan fedhe yoo ta'e hin sodaannu hin sodaattaati yaadasa waan sodaattu hin taate. Waan tokkollee hin sodaadhu ani waan tokkollee hin sodaadhu.
Mata duree bareedduu tokkoon gaffide hundumti keenya keessummaas taanee haa dhufnu namoonni as keessa jiraannus sagantaan yeroo dhumu mana tokko linnee baana miti hundumti keenya waa'ee mana diyaaqooniyaa sanatti na dhiba yeroo baay'ee namoota achi keessa hojjetanis sila waa gaggaafadhe nama baay'ee taajjabaniiru isaan dhugaan isinitti nama baay'ee taajjabanii waa'ee nyaataa kana irratti namoota faffatoo irratti amadamantu jiru. Faffatoo irratti amadamu baay'ee majaallatu jedhama. Faffatoon fidee dhufee utuu hin jedhe maaltu sitti dhaga'amaati addaam? Merre. Tole ati si faffatoo irratti akkasuma jedhamti taliileenis fideen dhufee yoo hin jedhe taliile sitti maaltu dhaga'ama? Eessa jira waan dhabde natti fakkaata ilaalteetta barbaadde dhabde moo akkam? Namoonni egaa barbaaddatanii margatu mitiire maaliif namoota barbaaddatanii argatan argeeraan kanaaf guutaan fa'aa fakkeenyaaf barbaadde argatan miti guutu. Barbaaddatanii argatan kanaaf fedheen. Gara dhumaatti namoota afeeruu barbaadan namoota afeeramuu barbaadantu jiru abbabeen fa'aa afeeramuu barbaadu bulbula dammaa afeeramuu barbaadu waan si dhibu afeeramuu barbaannaa jedhan nama afeeru garuu namni ijoolleen kaayyoo hin dandeessu afeeruu tole hin dandeenya jedhan ijoolleen kaayyoo akkam isitti tola abbabee si afeeruu barbaadaniiru isaan. Nyaati kun isa duriirraa addadha waan isa ajaa'iba dhugaa isinitti immoo bifa addaatiin qophaa'ee bifa haala isa duriirraa jechuudha. Namoota ijoolleen kaayyoo isaan deemanii dhokatanii dhandhamanii ilaalanii argisiisa kanaaf jedhanii akkamii dhandhamisaa akkam ture ijoollee? Tole mee gaaffiin qaba namoota jedhantu jira gara xumuraattiin geessaa jira. Gaaffiin qabaa namoota jedhan gaaffii madhuunfaati. Mee ababaa'ee gaaffiin kee maal innati? Dhugumaan wanti waaqayyoon dhibu jiraaree jettee deebisaa suma keessaa yoo kenne natti fakkaata gaariidha. Warri ijoo biraa deebii maal ilaaltu isin kanaaf? Tole hin jiru jedhaniiru deebii gaarii deebisanii. Mee Magarsaanis gaaffii wayiin qabaa naan jedhe mee Magarsa gaaffiin kee maal ture? Eenyu ifadha gaaffiin isaa eenyu maal naan galle gaaffichi naaf. Inni ture inni jiru darbee inni jiraatu eenyu jedhamee gaaffii kanaaf namoota deebii kennan barbaada. Mee Abarrash nan deebisaa jettee Abarrash mee maalidha deebiinsaa? Tole waaqayyo isaan eebbisu baay'ee waaqayyo isaan eebbisu. Ijoollee kaayyoo qophii adda ta'e qopheessanii jiru torban lamaan irratti. Dhugaa dubbachuudhaaf qophii isa durii isa dur beektan miti waan adda ta'an yeroo isaan shaakaliin argee anumti mataa koo akka rifachuun ta'e waanuma addaati qophiin isaanii. Kanaaf yoomii namoota jedhamtu guyyaa isaa wallaalanii namoota yoomii gaaffii jedhamtu ture yoomii abaataan faas akkasii dhiyeessu namoota baay'eetu. Yoomu malaaka gaaffii akkasii namoota qabdaniif torban lamaan qophii isaan amma xinnoo irraa nutti agarsiisan bifa addaatiin qopheessanii jiru. Ijoolleen kun ijoollee ajaa'ibaati waanuma jedhamu qabu. Baacaan immoo ijoollee qophiin isaanii inni yeroo darbee miti namaa kunii jedha bifa addaatii jedha. Roobaan immoo ijoollee makaayyoo kana ibsaa naan jedhee carraan laadhaa mee ibsime. Dubbatee been nagaa hundumti keenya kanaaf ijoolleen kaayyoo waan hundaatiin cimoodha waan hundaatiin kanaaf gaaffii maxinnoo gaafadhu isinii mirkaneessumaaf jechuudha. Bartoonni Yesuus Kiristoos baay'inni isaanii meeqa turan? kudha shanii? Anatu
gadi butaa 15 mee yaalaa mee al tokko haala isin godhe garuu haala isin godhe mee carraadhuma laadhu fi carraa isa dhumaa tokko amma sirriidha tole in callisu namoota jedhamtu na mudata yeroo baay'ee olmaa waaqayyoo yeroon yaadu wanta naaf godhame wanta naaf karoorfame yeroo yaadu in callisu namoota jedhamtu jiru dhugaadha namoota isaan hin callisiine jechuudha mee mata duree kana irratti in callisu namoota jedhan keessaati mee bafiqaaduun akkas jedha yeroo baay'ee in callisina naan jedha Phaawulosis yeroo baay'ee irratti deebi'ee akkas jedha akkuma dheekkamsa wayii fakkeessee immoo akkamittiin an callisaa jedha gurmeessaan immoo akkasitti. Egaa qophii koo gara dhumaattiin fidee qophii baay'een gara duddubaatti hafanii waan jiruuf nan gabaabsa. Gaaffii xinnoo tokko duwwaa namoota laman gaafadha namoota fuuldura kanaan argama. Raaheliif Magarsaaf gaaffii xiqqoo qaba. Gaaffii xiqqoo tokkoon qaba. Yeroo baay'ee akkuma warra kaanii miti jedhu. wal waamu jedhu maqaa wayitii maqaa adda ta'e wal waamu jedhu abbabeetu keessa beekanaan jedhe mee maal jedhanii wal waamu isaan dhugaa ta'uu isaa gaafa iddooma hundaatti jedhan waldaattis bakkeettis yaa nama sodaachuun hin jiru jedhanii jedha waan sodaadhu jedhe gama garsaan akkamii ati Raahel hin sodaattama waamta akkasumatti malee inni na waamaa jechuu isheeti waansa ani egaa nama akkasitti wal waamu argee man hin beeku kanaaf jedhee na dhibe nama akkasitti wal waamuun argee hin beeku baay'ees hin baramne mitiire waan haaraadha moo kun argitee beektaa addisu namoota akkatti wal waaman wanti kun affaara dhuguma haaraadha jechuudha naafis wanticha haaraadha garuu haala isaanii kana yeroon ilaalu waan tokko murteesse karoora koo duriillee miti garuu dhiyoomatti murteesse dafee man fuudhan jedhe dafee man fuudhan jedhe karoora kooti gaamii Magarsa maal na gorsitati kana irratti Iseera sammuu murteesse gara dhumaatti qophii keenya guutummaan bifa addaatiin qophaa'eera dhugaa isinitti muudhaaf qophii taphoota gaggabaaboo isin bohaarsaa isin bashannansiisaa barumsa guddaa isin ilaatan qophii baay'ee sa'aatii boodatti dabarfannee qabna qophiin tokkollee akka isin darbu hin barbaadu an kanaaf jedhee mee qophiilee amma ammaatti jiran isa gara boodaas waan tokko waan beektuu fi mee akkamitti ilaalta tabbabee kana qophii keenya tole gara dhumaatti hundumti keessan akkasiin dhuftan hin barbaada sa'aatii booda qophii ajaa'ibaa waan ta'eef kanaaf an hunduma keessanii afeera guutaan immoo namoota afeeruu barbaaduun qabaa jira filtees afeeruu dandeessaa afeeri guuta ejjono koota dargaggo koota manguddoo tole egaa hundumti keessan kottaa jechaa jira anis kottaan isin jedha hin badinaan jedha hin badina akkuma kanatti itti hafuufu haalli isin ammarra jirtan hin badin naman ittiin jedhus qabaachumaan addisu addis hin badin egaa gaaffii deebii kana sa'aatii boodas waan qabnuuf tole anis hin badu kutaa lammaffaa gaaffii deebii kanaatu sa'aatii boodatti qabadhee jira eebbifama